Kaiman kabuna rabbi karanna bentullu yaana rabbi karanna dukkana gannaa ceenee booqaa birraatti baanee calaqqee sirna gadaa Oromoo eenyummaa fi mallattoo saba guddaa baga irreecha geenyu nu hundaa sirni gadaa Oromoo mallattoo eenyummaa uummata Oromooti. horaar sadii deemni waliin irreeffanna. bara 2009 baatii sadaasaa yaa'ii UNESCO idil addunyaa biyya keenya keessa taa'amu irratti sirni gadaa Oromoo hambaa addunyaa ta'e UNESCOon galmaa'a. Kaarnivaaliin aadaa sirni gaa'elaa bakka seenaa kanatti raawwatamuu fi fiigichi guddichi irreecha barana adda taasisu. Maree hojjennee waliin uumaa galateeffanna. Sirni gadaa Oromoo asxaa nageenyaa wal danda'iinsaa wal jaalalaaf demookiraasiiti. Irreechi faaya keenya. Hawwata turistii. Madda dinagdeeti. Irreecha nagaaf gammachuu nuuf haa ta'u. Baga ayyaana irreechaan nu ga'e. Irreechi irreecha milkii nuuf haa ta'u. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa fi Bulchiinsa Magaalaa Bishooftuu.